maal haadha keetii natti goota innaatiin libdaa yaala achitti sujuuda buuf yoo feete achitti dhaqe sujuudii bu'iif situ dhaqee jaa sirna millifeeti sirna darbuu sirna ida sillaasee ganaa mataa haadha keetitti fi'a innaatiin libdaa alaabaa kubaatu jedha alaabaa ashama arkafune akam nagaa jirtu daawwattoonni keenya hundi keessanuu har'a wanti tokko na aarsee waan hedduu na aarsis ni garsiisa asbiratti dhageeffadhaa video ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo ta'aniitiin alaabaa bilisummaa Oromoo alaabaa uummanni Oromoo hedduun itti wareegame guban sanbooda ammoo mataan irraa haadame mana hidhaa keessatti qabamanii achi boodas kan hedduu isaanii gubaa jiran hedduu kan na aarsaa jira dhageeffadhaa hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaabaa kanaaf miti alaabaa kanaaf miti wanti simataa namarraa haddan. Diqaala haadha keetii dhaggeeffadhu galaa kunoo siifan gubaa. Ammas kottu mee waan barbaadde natti godhi. Diqaala haadha keetii ilaalaal. Alaabaa kana miti daggala haadha keetii jechuudha. Warii kooti waan abbaataa hoon fedhe hundi kooti naqadda. Maal haadha keetii natti goota innaatiin libdaa yaala achitti sujuuda buuf yoo feete achitti dhaqe sujuudii bu'iif situ dhaqee juuntaatti kun mee amma waan tokko isiniif hima. Ijoolleen kun amma har'a alaabaa guban kana dura gurbaan alaabaa gube mana Saawudii keessa ta'e Riyaadii keessa ture viidiyoo isaallee asumarraan isin dhageessa viidiyoon itti aaneetiin viidiyoo isaa kan Saawudii keessatti mataa irraa haadan isin garsiisa kana dura alaabaa gube wanti inni alaabaa gubeef maali deeggarsuma Abiyyiif qabuuf qofa Abiyyi bar bor aangoo irraa bu'ee deema Oromoo fi alaabaan tun garuu umrii guutuu hafti umrii guutuu hanga Oromoon jiru alaabaan tunuma jirti. Hayyee gaafsa maal himtamee gaafa biyya galtu Abiyyiif jecha har'a kana goote Abiyyi gaafas aangoo gaafa gadhiise beemuu isaan oolu majees mootummaan tokko umrii guutuu aangoo irra taa'u bar hanga turees turu numa deema aangoo irraa gaafas maaluma himtamee gaafas Oromiyaatti galta maal himta Jimma keessa warri har'a alaabaa kana jaalatu meeqaatamtu jira kumaatamaa jira warri alaabaa kana keessa jaalatu Jimma keessa qofa gala yoo jette hayyee achittuu namni si dhiisu jira. Okay, Oromiyaa naannolee biraatti hoo namni si dhiisu jira. Warri alaabaa tanaaf wareegame, warri alaabaa tanaaf qabsaayaa jiru. Gaafa akka tasaa isaan hoo aangootti dhufan maal naan jedhan jettee yaadda. Alaabaan bar waan hunda caalaa. Amma ijoolleen tun Oromoodha. Ijoollee Oromoo ta'aniiti alaabaa ABO tana, alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana fuudhanii guban. Gurbaan kana dura gube waan mana hidhaa Saawudii keessatti ijoolleen Oromoo mataa irraa haaddeef. Kun immoo akkamitti irraa haddan kan jedhu qabatee bahee gube kunis dhageeffadhaa viidiyoo. Dhaqee gurgurate. Alaaboo shakla kee haagi. Kunoo laalilaa maal goota miimee hin gubata. Kanaaf jettee miti wanti ilma namaa mucaa tokkorraa jechuudha. Mucaa nagaarraa mataa haadde. Gubaati gaanarraa hin gubama. Mee maal gootani meemee? Ummata hoolaa jechuudha waan barbaade xiiqiidhaa bar wanti kana keessa nama galchu. Ummata daggala jechuudha. Alaabuu kiyaagi hoo abbaa isaa gubate maanni horii isaatiin bite gocha kanaa namni namarratti raawwata. Lakkii kanaafuu deebi'ama haji gargee. Okay, agartanii jirtan viidiyoo kanas biratti. Viidiyoo kana laaltan mee namni sammuu qabu ilmi Oromoo tokko gadi baheetiin waan akkanaa godhata. Ilmi Oromoo tokko gabbayee alaabaa Oromoo gubaa bor Oromiyaatti gala. Bor Oromiyaatti gala. Jimma gayuufuu kutaalee Oromiyaa meeqa keessa dabreetiin gala. Biyya Oromoo meeqa keessa Jimmattiin galaalan tuqu namni yoo jedhe Jimmattis sabboontota hedduu jira bar sabboontota kumaatamaa jira bar Jimmattis warri har'a Abiyyi deeggaru Jimma keessa gaafas ammoo maal har'a walumaaf deeggaruu danda'a garuu onnee isaa guutuu keessa adda bilisummaa Oromootu jira onnee ummata Jimmaa guutuu keessa ABO'tu jira kana beekuun akkamitti rakkise amma viidiyoon kun umrii guutuu ta'a akkam taatamee umrii guutuu ta'a hin irraanfatamu yoomuun badu gaafa soomay maalum himta akka gurbaan har'a mana hidhaa keessatti dhiifama naaf godhaa jedhee alaabaa dhungate kunoo viidiyoo isaa isinitti agarsiisa asumarraan daawwatan viidiyoo isaa ijoolleen Oromoo mana hidhaa Saawudiin seenan wajji hidhaman jechuudha achitti qabdee gaafattee alaabaa teenya akkamii gubde jedhanii mataa irraa haadanii biroo dhiifama gaafatee alaabaa dhungate kunoo viidiyoo isaallee itti aansiitiin isin agarsiisa. Komeetii ati baay'ee barreessaa jirtanii waan biraa waan isin jedhu kan waacaalu. Gurbaan gaafa jalqaba alaabaa gubee isa kana kunoo ka Saawudii Riyaad keessa taa'ee kan amma immoo mana hidhaatti mataan irraa haadame jechuudha. Kana dhageeffadhaa waan inni jedhe. San boodas erga mana hidhaatti irraa haadanii boodas waan jedhe sumaan dhageeffadhaa. Hundeessaallee Abiyyiitu nyaatee midhaan kan jettan illee ni jira. Namni
deebisee ምናምን አብይ ወርየ ተለለ ይለው ሲገረ ስርመ ምልክት ስርነ ደርቡ ስርነ ኢደ ስላሴ ገና መታ ሀደከ ይትያ እና ትልደ ኦኬ ላስንጀደ ላስንጀደ እና ትልደ ወርሻኔ ደገርቱ ናቱ ከሀደከ ትካይለ ወርሻኔ ደገርቱ ሲሚት ሲፊ ሀደከ ኡማቲ አቡኬ ናቱ ወይ ትሳለ ከነሩ ቢንጀት ከነ ምን አባታችሁ ነው የምታወጡት? እኔ ያለሁት ሪያድ ነኝ። ሪያድ ለዚህ ጅዶ ከነጅሮይ ሪያድ ይንትራ ሪያድ ኬሳ ለዚህ ኬሳ ጅዶ በከይ ደሞ ጅሮ ኢሪ ኤጌ ቀብዱ ኢሪ ኮንትሮ ከነትራ ራፈቴ ሲትጅሩ ኮት ዋን ጀነ ጌተንካ አንከን ጅሩ ሪያድ ኢንኬስ ዶ ከና ጅራ ኢሪ ዲራ ጀቱ ኮቱ ጀለ በከሰቲ Samboda ijoolleedha walitti hin dhufne malee yeroo sinis kiisaa hin argata. Deemee oofee rabbiin eessa fideen ijoollee Oromoo biratti bakka ijoolleen Oromoo itti hidhamtetti fuudhee isas ol seensise. Erga manii dhaasanii booda ammoo haala argitan kanaan mataa irraa hadan maal jedhe ammoo dhageeffadha amma. Gurraacho gibee gamashane. TikTok irratti ilmaan baay'ee isaan alaabaa kana gubaatu jira. Alaabaa kana gubaatu. Wassalamu alaikum. Egaga akkuma argitan kana alaabaa san gubee alaabaa tana gubeetiin deebi'ee rabbiin fuudhee ijoollee Oromoo bira geessee achitti tumamees tumamuu dhabuun beekuwani garuu inumaayyoo ijoolleen tun garaa laafteef waan feete gochuu dandeetti ijoo sanitti maaliif kaa wanti tun waa'ee alaabaa tanaati alaabaa kana obboleeyyan itti dhabnee bara obboleeyyan hiriyyoota gootota hedduu itti dhabnee bara mee ilmi Oromoo tokko akkamitti alaabaa tana guba yoo dhuguma Oromummaa qabaati rabbii haa beeku Oromummaa isaa hin beeku yoo dhuguma Oromummaa qabaati garuu ilmi Oromoo tokko alaabaa tana gubuuf akkamitti harkisaa danda'a hanga fedhe siyaasa biraa isaa deeggaru siyaasuma kamuu haa deeggaru namni Oromoo ta'e tokko gubuu danda'a alaabaa tana fuudhee namnummaan Oromoo fi injoo tokko gubuu danda'a an wanti guddaan na dhibe isa kana wanti guddaan na dhibe kana akkamitti namni Oromoo tokko alaabaa tana guba akkamitti danda'ee guba akkamitti rabbi isa dandeessisame hundaafuu warri ammas gubaa jirtu kana boodas gubu ima dhufa maaliif ka namoonni tokko maal jedhanii mucaan kun waan jimma ta'eef akkana godhanii jedhan no kuni soba jimma waan ta'eef miti jimma ta'ee Oromoo kamuu abbaa fedhes haa ta'u nama alaabaa Oromoo gube mataa miti mormarraa muruudha inuma garuu isaa namni hedduun gara siyaasa gandaatti jijjiira ganduun warri ganda barate gandummaa qabu kunnitu gara gandaatti jijjiira wanta akkanaa kana mee isin warri na daawwataa jirtan siyaasni keessan kafee abiyyiin deeggartanii kafee tan Birhaanuu Naggaa deeggartanii abbaa feetan deeggara garuu alaabaa tan harki keessan isin gubaa alaabaa tan jibbuu hin dandeessanii bara alaabaa tan jibbuu namnummaan Oromoo ta'e kamuu alaabaa tan jibbuu hin danda'u dhugaan isin jedha namnummaan kamuu alaabaa tan jibbuu hin danda'u anis ta'e osoo hanga fedhe siyaasa Oromoo jibbee siyaasa biraa deeggare alaabaa tana garuu hin jibbu alaabaa tana abboota keenyatu itti wareegame kabara abboota keenyatu itti wareegame obboleeyyan keenyatu itti wareegame ilmaan biyyaa meeqatti itti wareegame ilmaan Oromoo meeqatti itti wareegame kana hundi gasoonni beetan namni hin beekne jira jedhee yaadu kanaaf ijoolleen akkanaa wallaaltonni tunniin fuudhanii alaabaa Oromoo guban mucaa kanarraa maaliif mataa addan jedhee kan amma gube sun ammoo bor innis akkanumatti yookaan gad jedhee kophee arraabuuf jira akkanumatti eegaa eessattuu haa ta'u haa turus haa kalaa'us hinaafu sun har'a garuu gootummaan Facebook irra ba'ee yookaan TikTok irra baanii akkana godhatanii waan dogongora seenaa guddaa dalagan ijoolleen kun wallaahi lazim dogongora seenaa guddaa namni bor biyya ofiitti galu namni har'a siyaasni inni deeggaru namni inni har'a deeggaru bor bu'eetiin badhetti hafu osoo beeku alaabaa Oromoon bara meeqaan itti wareegamaa as ga'e ka amma boodas itti wareegamaa jiraatu namni akkana godha alaabaa abiyyi bar har'a yookaan bor yookaan iftaan hin beekamu guyyaan ni deemu bar ni deema akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam mootummaa ture achi ummata isa wajjin ashqaabbataa ture san hunda gatee eessa deeme Zimbaabuwee galee achi taa'ee nyaataa jira Zimbaabuweetti umrii isaa fixataa jira akkasumatti warra isaaf ashqaabbataa ture san hunda
gatee bararee biyyaa bahee jechuudha. Kunis bor akkasuma siin godha. Ishii hayyee gaafsan akkam taatan Oromoo irraa duba deebitanii gaafsan hoo ummatum Oromoo kana wajjin jiraatanii bara. Alaabaan tun bara gaaf tokko alaabaa Oromiyaa taatee biyya san keessatti dhaabachuuf deemti bara. Gaafas akkam taatame mee maal goota? Ilmee kee qabda. Ilmaan qabda biyya san yakka tasaa ilmaan argachuu dandeetta. Haadha qabda, abbaa qabda, obboleeyyan qabda. Dogongora kee tokko kanaan namoonni hedduun Oromummaa irraa galan namoonni hedduun wanti biraa itti haasa'ama jechuudha. Kanaaf rabbii jedhaatii waan akkanaan godhinaa. Namoonni sammuu qabda waan akkanaan godhinaa. An baay'ee isinitti gadde Oromoo taatee wanta akkanaa yoo gootu nama akkamii akka isin taatan iyyuu hin beekan. Oromoodha ofiin jedha garuu. Hundaafuu ilmaan Oromoo dhaamsi kiyya kanuma namni ani jechuun wanti irra caala na aarse kan deebi'ee ammoo samboota gube kana maqaa maaliitiin maqaa jimmaatiin mucaan jimma kana maalii mee namnummaa mee maali gowwaan akkana ummanni gowwaan akkana mee maalidha maaliif maqaa jimmaa nyaatan maaliif maqaa biyyaa nyaatan siyaasni akka jijjiiramu namni beeku moo akkamitti namni siyaasni akka fakkeenya laalame biyyuma Ameerikaa kana mee laala waggaa meeqaan mootummaan jijjiiramaatiin deema osoo inni turuu fedhu osoo inni waggaa 10 bulchuu fedhu waggaa 4-5 keessatti ari'amaa jira bu'eetiin jechuudha warri yaa gaafsan isa jala yaa'ee isaaf jecha waan meeqa gubee waan meeqa barbadeesse hundi amma duubatti hafee jechuudha akkanuma jechuudha siyaasni har'a garan bor jijjiirama mootummaan amma har'a jiru kun bu'ee borka biraatu dhufa ani siyaasa haasa'uun fedhu siyaasa keessa baay'ee seenuun fedhu garuu wantoonni akkanaa kunniin waan seenaan itti nama gaafatu waan ta'eef irraa dubbachuu fedhe jechuudha. Hundaafuu hundi keessanuu nagaa ta'a share godhaa subscribe godhaa namoonni haala taatan like tuqaa wanti ani na aarseetiin dhufe maalii wantummaan ijoollee kanaa namoonni biraas kan akka isaanii dogongora keessa hin galinaa kan jedhu raay dogongora keessa hin galinaa namni biraas aartanii miira keessa seentanii seenaa akkanaa badaa kan hin dalaginaa kun seenaa yoomuu hin banne seenaa yoomuu nama keessaa hin baanedha seenaa yoomuu hin irraanfatamnedha tokkoffaa viidiyoon kun bara baraan jiraata hanga dhumaatti jiraata eessaa hin deemu viidiyoon YouTube irra taa'e kan Facebook irra taa'e kan TikTok irra taa'e hundi isaatu bara baraan jiraata seenaan si gaafataa jechuudha kanaafu wanta akkanaa kan hin dalaginaa dogongora akkanaa kan hin dalaginaa ismin jala galatooma nagaa naaf ta'a yeroo itti aanutti walitti deebina viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa kan gurbaan kana dura alaabaa gubee amma mataan irraa haadamee akkana hollatee akkana godhatu suni maalirraa kan jedhu dhaggeeffadhaa isinis borsoo nuti akkana goone gaaf tokko Oromoon nu argachuun isaan oolu gaaf tokko ijoolleen Oromoo nu argite yoo nuti isin karaa diddan alaabaa san dhungadhu jedhee yoo soddee gurbaan kun yookaan rakkoo biraatu irra ga'uu danda'a yookaan lubbuun isaas dabaluu dandeetti san achi keessatti garuu dirqamni isa dhungachisee jechuudha alaabaa gubee san dhungatee jechuudha kanumatu na aarsee nagaa naaf ta'a baay'ee yeroo itti aanutti walitti deebina hundi keessanuu.